Ashamaar kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaalaa ayyaantoo sallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtattis naa qaqqabu bakka jiraattanii bakka eeggamtanii waan adda egaa kaawaa tokko dubbachuus xiqqoo viidiyoo sintin dheeressu hojii wayii hojjechaa jechuudha har'a siffaan haasa'u kanan barbaade innis maali gabaadha hin gale egaa kaa hojii manaatis kan alaatis egaa kaa dubartii hojiin itti baay'ataa kan akka kiyyaa hin jira jedheetti illee yaadu ana kan caalus jiraachuu mala immoo galata waaqayyo namni waan argate irratti waaqayyo hin galateeffanne bu'aa hin qabu galata waaqayyo isa hojiis waan hundumaanuu namaa kennu fayyaas namaa kennu waaqayyoodha ganaman bahe bakka meeshaan oole bakka meeshaan ooleen ganama baheen goomman bitadhee galee baay'ee goomman tumbirii 60dha nuyi amma maatii hin qabnu maatiin midhaan nyaata ga'e nama 3 qofaadha fi malee edoo birrii 200 bitanii mana maatiitti goomman kun xibsiidha hin ta'u jechuudha ganna bona hin jedhamu wuddiidhaa isiniin jechuu jaaladha goomman kun goomman asallaa jedhamee tokko waamamuudha jechuudha nama naannoo biraatiif tarii wanni jechuu danda'ama garuu goomman asallaa jedhamee adaamaa keessatti kan beekameedha jechuudha gannas bonas haa waddadu malee baay'ee goomman mi'aadha fi filatamaa sagantaa adda addaatiif illee jechuudha egaa kana amma eeleen tolcha jedheen goomman kana quncifadheen kushiinaa seeneen kushiinaa xarageen achii gallaan jechuudha kushiinaa seenee kushiinaa xarageen egaa maaliin akkan tolchus booda sinittani maka egaa amma ayyaantuun tarii yoggaa miidiyaa gubbaarra teessuu elektiriikidhaan maaliin hojjette jechuu dandeessu. Ani kaatanan dura eelee raaqachii akkan qabus ijoollee hordoftoonni afaana turtan hin beektu. Egaa ammas immoo iyyuu maal akkamiin maal fa'aan akkan tolchu deebisii wariitu jira. Ani hoggaan galu wariidhaa galabaan kennaa jirti daa'imtitti garuu galata rabbii dhugaa rabbiitti akka nama tokkootitti akka ilmoo baay'eellee galateeffachuu baatan ilmoon maatiinuma tajaajilti galateeffachuullee baatan umurii ishiitti ol jechuudha. Ijoolleen baay'een naan jettaniirtan baay'ee hojiitti guddiseen boruu maal naan jettan haa ta'u malee hojii guddaa humna ishiitti ol osoo hin ta'in waan humna ishiitiin dhugaa rabbiitti galata waaqayyoo baay'ee na tajaajilte jechuudha keessattuu barumsa kan ministiriidha baranaa sanuu waadaa walirraa qabne jechuudha ministirii gizee furattee qabxii gaarii hoggaa fiddee sabiraayizii maal qabda kan jedhamudha jechuudha isaa ganaa waadaa wal biraa qabna viidiyoo kana hoggaa laayik gootan sabiraayizii keenya sin hordoftanii gannas immoo iddoo bashannanaa deemna kan jedhus waadaa wal biraa qabna kana kanas laaluufis erguyyuu hin naqina laayik godhaa sabiskiraayibii godhaa numa faana tura har'a ka goomman kana qanaxxafadhee ka'eeni egaa harka tokko nan hojjechaa jira viidiyoo waraabuu waan ta'eefidha akkanatti qanaxxafamaa illee naan jechuu dandeessanii qanaxxasee raawwadheetis isin biraan hangaa jechuudha egaa kana goomman akkamitti ofii kiyyaafis hojjedhu immoo isinis warri galtanii biyya jirtanis hoggaa ta'ee warri immoo danaan dura hojjettanii dabartanis hoggaa raattan ta'e gamanumaan haalatti hojjettan naa teechistu ani immoo goomman akkamitti goomman kana hojjedhu isinittan argisiisaa biddeenis nan tolchaa biddeenis walumaan tolchinaa egaa kan hojiin oolee togalee amma sa'aatiin deemee jira egaa viidiyoon kun tarii boru sin bira ga'uu danda'a yookaan galgala kana sin bira ga'uu danda'a hin beekamu. Kanaadhaan isiniin jedha mana keessaa gama ka gizeen alas oolee galee meeshaa gaafadhu akkamiin jira akkas jira akkana meeshaa keenya bira dhaqxee ilaaltee gizeedhamu gatii akkanatti nama baasisiisete jechuudha. Qaldiitti miti meeshaallee kanan baasetoo isin biraan ga'u bitees kan isin biraan ga'u ganama hoggaan bahee egaa ishiin daa'imti guddittiin daa'ima qabaat oddoo itti hafti. Egaa kana keessa wariitu jira hoggaan galee wariidhaa bishaan kennuu jira galabaa kennuu jira naannessu jira wanta baay'eetu jira isa keessas itti gaafatamtuu manaatidha biddeen tolchuu jira waxuu jira mana qulqulleessuu jira waa baay'eetu jira isiniin jechuufan kana hundaayyuu galata rabbi fayyaa qabaannee fiignee galuu waa tokkodha egaa kana qofa irratti isinitti dheeresseera dhiifama ganaa biddeen jira ganaa goomman akkanitti hojjedhu isinitti argisiisa nafaana tura. Kunoo qanaxxaseen jira haala kanaan kukkutee mukni isaa kunooti ani muka isaa hin fayyadamu yeroo kamuyyuu muka goommanaa fayyadamee hin beeku yoon kana jedhu immoo goomman itti fayyadamaniif goomman fayyadamu hin jiran amma goomman isaa araddaa facaafatan muranii itti fayyadaman garuu kun ilaal mukni isaa haga inni wanni jedhu jabaa fi kan yeroo hundaayyuu misooman irraa muramee gurguramu waan ta'eef mukni isaa kun hin mi'aawu mukni isaa kunii kanaafidha isiniin jedha kanaan akkatti mureen dhiqeetan tarii hoggaan hojjedhutti yoo halkan illee ta'ee dhiifama isiniin jedha asumaanii kana dhiqeen mureen
egaa xabbasa jechuudha shunkurtii diimaa qulla'een achiin boodatti immoo shunkurtii adii itti godhadheen haala saniin qulleetii isaa kana garuu nan kattafa ganaan dhiqaa dhiqee tarii yoo halkan ta'ee tarii dhuma isaallee simbiraan gahuu baadhee haala isaa akkaataa isaa ganaan kana dhiqee raawwadheen baala isaa akkatti irraa baasee kana muluu isaa dhiqeen hojjedhaa ayyaantu lakkii guyyaadhaan hojjedhu nutti argisiisaa gadhumaallee wattan immoo koomentii jalatti naa barreessaa amma kara biddeen tolshaa deemnan isiniin jedhaa nafaana tura. Egaa kunuuti geezee baay'ee olii gaffii gurraa kan ka'een hojii mana keessaa baay'ee isinitti mul'isu. Akkattan kun olixii waliin gaadhee ganaman qallisee deeme qallisaa miti ani xeefii bulluqan itti buusa yookaan asbiitii jarri jedhu san yookaan bulluqaadha. Bulluqan itti buusa bulluqa ganaman buusee deeme haala kanaan kun akkatti na eegee isiniin jechuuf ana immoo eeles itti qabsiifadhee eeleen isin ho'aa jirti isinitti argisiisa. Haala kanaan waliin gaadhee egaa harka tokkoon qabeetan akka tokko waraaba kanaadha viidiyoon xiraatiin soggaadha beena hubadhaa isiniin jechuufani. Kana fakkaata xeefii asumaan isin beeksisu keessaa jiraate taanaan xeefii nan qote malee biteetii miti. Tarii callaa yeroo sanii osoo hin irratti hojjetin hafee baran ammoo tokko jedhan lama jedhanii baran ammoo itti dabaleen bitee lafa xeefii waan ta'eef yeroo qonnaatlee tokko qotamee jira yeroo facaasaa wajjin facaafnaa yeroo haamaa wajjin haamnaa yeroo galchaa wajjin galchinaa. Haala qonnaan bulaatillee akkamitti akka adeemsisaa jiru hojii kootis kan onlaayinii akkamitti akka adeemsisaa jiru walumaan ilaallaa egaa erguyyuu hin dhaqinaa isiniin jechuun jaaladha amma immoo kara eeleetitti garagarrame. Kunoo gizeen diriirsu natti mul'achuu didee dhiifama diriirsee tanan jechuudha natti toluu didee waraabuuni diriirsee raawwadhee kan isinitti argisiisaa jira kunoo akkanatti qilleessa erga fudhatee tiktik erga jedheen boodadha jechuudha kan itti qadaannu akka jiruun argitanii yoo ba'u immoo maal akka fakkaatu immoo fitfitii fakkaata biddeen xeefii. Adiidhaa isiniin jechuun jaaladhaa egaa kammoo gizee raawwate immoo isinii biraanan gahaa erguyyuu hin dhaqinaa haga dhumaatitti ilaalaa isiniin jechuun jaaladhaa egaa na eegaa turtii kunooti kan akkana jiru fitfitii akkanaa kanan tolchee isiniin jechuun jaaladhaa egaa akka warroonni biddeen jaalattanis laayik sheer gochuu hin dagatinaa warroonni immoo kunis yaada soo qabaatan akkasuma immoo sagantaawwan adda addaatillee ayyaantu ammasitti fufiitu nyaata soo hojjettu yeroo baay'inaan galgalan hojjedha joo kanaafan viidiyoo waraabuun haalli natti mijachuu dida malee osoo hin hojjetin hafuu kootii miti akkasumatti haalli osii mijatee nu waraabii nu ergi warri jettanis ammas immoo laayik godhaa koomentii keessan jalatti na beeksisaa akkasumas immoo mawaakkootis naaf laalaa akkami biddeen akkami bareedaa ija qabamoo hin dunuuffate kan jedhullee yaada keessan koomentii jalatti na kenna qaqqaaliiwwan shamarran keenya. Boris galtan biddeenuma nyaattu har'as ijoolleen hawwii keessa dabartanii ka duqeetii madaabiin fiddurraallee tolfattanii too nyaachaa jirtu gaafa biyya galtan immoo biddeen akkanaa roormaanii xeefii keessanitti baatanii tolfattu bittaanis haa ta'u nyaatama qonnaanis haa ta'u nyaatama kallattii kamiinuu isiniin jechuun jaaladhaa viidiyoon tun baay'ee gabaabdudha. Dhugaa yaada keessan nan barbaada hundumaa ol isa waa'oo bichaa osoo hin taane yaada qabdan ayyaantutti fufi ammas nu hojjedhu kabiraallee nyaata hin barbaanne wanta jirus hin barbaanne gabaa shunkurtii meeqan akka jiru hin barbaanne warri jettanillee saanduqa koomentii keessan jalatti naa teechisaa egaa baay'inaan nama fiiguudhaani nama jireenya koo fooyyeffachuu folii gaffiiguudha haala naa mijateen immoo viidiyoo isin biraan ga'uun ayyaalaa isiniin jechuun jaaladhaa hojiin koo idilee immoo akkuma itti fufetti jira isiniin jedhaa turtii gaarii naaf qabaadhaa baay'ee.